Walwaraansi kaaba Itoophiyaa akkuma itti fufetti jiraachuun ibsame. Lolli kaaba Itoophiyaa akka haaratti torbee kana gara jalqabaa irratti jalqabuun lubbuu namootaa fi qabeenya irratti balaa guddaa geessisaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. Akka maddeen oduu adda addaa gabaasaa jiranitti lolli kun naannawa daangaa mootummaa Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti babal'achaa akka jiru ibsuu irratti argamu. Guyyaa kaleessaa mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiileef jecha magaalaa Qobboo gadhiisee akka ba'e kan ibse hoggaa ta'u, mootummaan naannoo Tigraay gama isaatiin ibsa baaseen Mandafiraa, Fokkisaa, Zoobil Qobboo fi naannawa isaa to'achuu isaa ibsee jira. Guyyoota darban mootummaan Itoophiyaa haleellaa xiyyaaraa bakkoota adda addaatti gaggeessuu isaa ibsaa tureera. Haleellawwan kana keessaa tokko kan magaalaa Maqaleetti gaggeeffame hoggaa ta'u, TPLF haleellaan kun oolmaa daa'imman irratti raawwate jechuun himateera. Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Ameerikaa haleellaan sun akka isaan yaaddesse kan ibsan yoo ta'u, dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF ammoo haleellaa xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatame kana jabeessee balaaleffatee jira. Imbasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa gabaabaa baaseen gartuuleen wal waraansatti jiran gochaawwan lola hammeessan irraa akka of qusatanii fi fuula isaanii gara marii nageenyatti akka deebisan akeekkachiseera. Yuunivarsiitiin Waldiyaa bakka geejjibni hin jirretti barattoota mooradhaa gara manaatti akka galan ajaja dabarsuun dhaga'ame. Hagayya 28/2022 guyyaa har'aa bulchiinsi Yuunivarsiitii Waldiyaa barattoota bakka geejjibni homaa hin jirretti manatti galaa jechuun mooradhaa akka baase maddeen barattoota kanatti dhiyeenya qaban gabaasaniiru. Yeroo ammaa kanatti barattoonni maatitti galuuf sochiin geejjibaa tokkollee waan hin jirreef miilan daandii irratti rakkataa akka jiran mirkanaa'aadha jechuun maddeen ifoomsaniiru. Dhimma kanarratti barattuu Yuunivarsiitii Waldiyaa kan taate Sagaleen Bilisummaa Oromoo dubbisee jira, akka attaanutti isiniif dhiyeessina. Haalli keessa jiru amma konkolaataan dhabamee wanti hin deemamu dhabamee karaarra jechisiisaa jiran ijoolleen akka carraa ta'e makiinaa tokko argadheen seenanii ayiqii irra darbuu hin danda'u jedhame inni sila. Haalli keessa jiru karaarra jirra amma karaa dastee jedhamu wayiin geenye gidduu keessa jirra bakka konkolaataan ayiqii irra darbuu hin danda'u jedhame konkolaataan dhabameetuma tataa'amaa jira karaarra konkolaataan dhabame. Barattoonni keessatti hafan hin jiru. Hundi barattoota kun lukaan karaarra deemaa kiiloomeetira dheeraa dadhabee bakka karaarra deemaa jiraniin jarri kun immoo garaatti baatanii luka kan ta'an jiru. Fakkeenyaaf isaan keessaa tokko lukaan deemu kun karaarra ta'aaru. Haalli naannoo kana jiru humni waraanaa kiiloomeetira 20 qofa fagaataas gahaniiru waan jedhamudha. Kanaan booda immoo yuunivarsiitii keessa qaamni jiru intinis dabalatee bakkeessa dabalatee hunduu hin bahee barataanis hin bahee bakka hunduu bahee bakkeetti hawaasnis hin bahee. Barattootaan murtee mataa keessanii fudhadhaa barbaadan ba'aa barbaadan taa'aadha deebiin kenname ganama hin dhoorgine jallisanii magadhiisan barata. Ofiifi ta'ee hin jiru qaamni jiru hin jiru hundumtuu numa yaa'e qaamni hundumtuu qaamni eegumsaas yaa'e hundumtuu bakka gadhiisii ba'aa murtoo barbaadan fudhadhaa ba'aa dhiisas hin jennu nuti kan jedhu deebisanii barattootas. Hunduu rakkatee irra caala barataadha kan rakkate amma barattoota naannoo biraarraa fagaatanii dhufan naannoo Oromiyaarraa dhufanii osoo achi konkolaataan argamnaan ergamee feennaan osoo barataan kun fuudhame barataa xixiqqoo jira illee jira kastamarii dhaqees jira hundi karaarra ciciisee rakkataara beelanii wanti nyaatamus hin jiru baay'ee dararamaa jiru katamattii keessaa ba'anii gidduutti makiinaan dhabamee karaarra ciifamaara waan ta'eef osoo konkolaataan ergameennaan fuudhamee kan jedhu yaada qaban. Kan naannoo sanaa fira qabu waan ta'eef fira bira dhaqanii naannoo dhiyoo jiru fira biratti baqataniiru barataa naannoo biraarraa dhaqe naannoo Oromiyaarraa dhaqe amma kan karaa irratti rakkataaru. Rakkoon addaa wanti irra ga'ee hin jiru konkolaataan dhabamee karaa irratti beelaa fi aduudhaan gubataaru malee rakkoon biraa dararaa biraa hin argine. Godina Horroo Guduruu Wallagga Ona Amuruu keessa gandoonni 16 humnoota shororkeessitoota faannootiin qabamuun gabaafame. Humnoonni shororkeessitoota faannoo fi gareewwan hidhatan biroon naannoo Amaaraa irraa gara godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin waldaangeessanitti dhufuun weerara lafootaa babal'aa qabataa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Godinaaleen Horroo Guduruu Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa bakkeewwan weerarri daangaa qindaa'an itti adeemsifamaa jiru akka ta'e odeessa kana irraa baruun danda'ameera. Duulli lafa babal'ifannaa kun finxaaliyyiin naannawa Amaaraa faannoo fi hidhattoonni naannawa saniin deeggarame akka gaggeeffamaa jiru kan eeran maddeen
Weerara kana duuba karaa alkallattiis ta'ee kallattiidhaan mootummaan naannoo Amaaraa akka jiru maddeen ifoomsanii jiru. Hawaasni Oromoo daangaa mootummaa naannoo Amaaraan wal daangessu irratti jiru humnoota finxaaleeyyii kanaan hedduu akka miidhamaa jiru odeessi arganne ifa godha. Godinaalee naannawa Amaaraan wal daangessan kanneen miidhaa hamaaf saaxilaman keessaa godinni Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa akkasumas godinni Kaaba Shaggar isaan muraasa. Godina Horroo Guduruu Wallagga Ona Amuruu kanneen rakkoo kanaaf saaxilaman keessaa tokko hoggaa ta'u tubbana weerartoota kanaan godinoonni 16 ona kana keessaa dhuunfatamuu jiraattonni naannoo sanii ni dubbatu. Hojjataan hawaasummaa Ona Amuruu magaalaa Oborraarraa OMN dubbise sodaa nageenyaaf maqaansaa fi sagaleensaa akka hin dubbatamne himachuun lola finxaaleeyyii Amaaraa fi humni shororkeessaa faannoo qindaa'inaan adeemsisan kanaan Ona Amuruutti waggaa tokko as Oromootni 185tti tilmaamaman lubbuun akka darban hima. Namoonni madaa'anii fi miidhaa qaamaaf saaxilaman dhibbootamaan akka lakkaa'aman ibsuun qabeenyi callaa fi qabiyyeen lafaa hawaasa gandoota baadiyyaa onichaa 70 harka humnoota kanaa keessa jiraachuus ibsa. Gandoota baadiyyaa 21 onni Amuruu bulchaa ture keessa gandi 16 yeroo ammaa kana harka humnoota kanaa akka jiru eeruun ummata mitii caasan mootummaa naannoo Oromiyaallee dhaquu hin danda'u jedheera. Lola qindaa'aa kanaan guyyaa irraa gara guyyaatti lubbuun namaa darbaa akka jiru kan himan maddeen dhibbanuma ganda Agamsaa fi Goobuu jedhamu keessatti namni 2 kan maqaan isaanii Yaabasaa Toleeraa fi Obbo Gammachuu Nagaasaa jedhaman ajjeeffamu. Namoonni kaan ammoo humnoota shororkeessitoota faannoo kanaan butamuunis himameera. Waraanni Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti badii tokko malee ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuraa jiru jabeessee itti fufuun maddeen gabaasan. Haaluma kanaan waraanni Bilxiginnaa hagayya 25 2022 godina Wallagga Bahaa Ona Limmuu ganda Mukarbaa Diimaa jedhamutti miseensota maatii tokko maqaan isaanii Aadde Zannabuu Alamuu fi intala isaanii Elsaabeet Amanuu jedhaman badii tokko malee hidhuun maddeen gabaasanii jiru. Kana duras abbaa warraa Aadde Zannabuu Obbo Amanuu Dassaalee maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaarta jedhuun itti maxxansuun hidhuudhaan haga guyyaa har'aatti dararaa jiraachuun maddeen ifoomsanii jiru. Oduu hidhaa wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa Ona Eebantuu ganda Qaqaroo jedhamu irraa manguddoo ganna 80 Aadde Zeedarii Dojaa Jaalataa jedhaman guyyaa har'aa hagayya 28 2022 hidhattoota mootummaan qabamanii magaalaa Hindee jedhamtutti hidhamanii akka jiran maddeen gabaasaniiru. Sababa waraana PP gadi baanee ol galuu dadhabneerra kan jedhan jiraattonni godinichaa rakkoo keenya kana kan itti himannus dhabnee jirra jechuun miidhaa ulfaataa waraanni kun isaanirraan ga'u kulkulfatanii dubbatu. Shaggar dhiyaa Ona Abunaa Ginda Baratittii fi Ginda Barat keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa akkaan ulfaatan hidhattoota mootummaan lammiilee irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Akkuma godinaalee Oromiyaa biroo hidhattoota mootummaatiin ajjechan jumlaa hidhaan manneen ummataa ibiddaan barbadeessuu qabeenya ummataa saamuu fi kanneen biroo qaamota mootummaan raawwatamaa jiraachuun maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicha irraa gabaasanitti baatii 2 as daandiin addaan cituu irraa geejjibni dhabamuun lammiileen akka rakkachaa jiraachuu ibsan. Kana malees tajaajilli akka ibsaa, neetworkii fi intarneetiin tajaajilli baankii addaan cituu irraa uummanni